Waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa bakka lamatti diina haleeluu beeksise. Godina Arsii bahaa aanaa martii keessatti loltoonni bilchiginnaa manneen hawaasaa jumlaan gubuun dhagahame. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni bilchiginnaa moortora dabalatee meeshaalee gurguddaa uummata nagaa irratti dhukaasuun dhagahame. Godina Wallaggaa bahaatti uummanni bal'aan sababa weerara humnoota finxaaleeyyii fannootiin qe'ee isaa irraa buqqaafamee haala hammaataa keessa jiraachuu miseensonni caffee himaniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Callayaatti waraanni murna faashistii PP dargaggoo tokko ukkaamsuun dhagahame. Gurraandhala 15/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa bakka lamatti diina haleeluu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Kaleessa Gurraandhala 14/2026 gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kaabaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa bulchiinsa magaalaa Kombolchaa seenuun ergamtoota barcumaa biyya Ahmad tiiksuuf dhamaatu irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabuun hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Warroota du'aan adabaman keessaa gantuu maqaan isaa Lataa jedhamu dabalatee loltoonni Abiyyii 11 battalatti yommuu du'an 7 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Lola kanaan dogdoqqee ammayyaa kaabinootaaf kenname dabalatee uffata waraanaa 56 fi galaa hedduu irraa booji'uun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Jajjabeen Waboo zoonii kibbaa tarkaanfii dabalataa guyyuma kana aanaa galaanaa magaalaa Geewee jedhamu keessatti tarkaanfii Waboon fudhateen humna diinaa irraa 2 ajjeesuun danda'ameera. Gama meeshaatiin qawwee keemii tokko irraa hiikuun tokko qabsoof galii taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Arsii bahaa aanaa martii keessatti loltoonni bilchiginnaa manneen hawaasaa jumlaan gubuun himame. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii bahaa aanaa martii ganda moollamee Arjaawoo jedhamu keessatti Guraandhala 11/2026 gara jabeeyyiin waraana Abiy Ahmad manneen hawaasaa gandichaa cufa baay'inaan 50 ol ta'an ibidda itti shiduun qabeenya hunda waliin jala barbadeessanii jiraachuu maddee miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan obbo Cimdii Nuuraa fi obbo Kamaaloo Nuuraa obboleeyyan ilmaan abbaa tokkoo namoota manni jalaa gubate keessaa kanneen maqaa isaanii eerame ta'uun ibsameera. Namoonni qe'ee fi qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'e kunneen qonnaan bultoota hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu hin qabne yoo ta'an garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun gocha dabaa kana irratti raawwachuun maatii isaanii bakkeetti adda bittimsuu dubbatu. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni bilchiginnaa moortora dabalatee meeshaalee gurguddaa uummata nagaa irratti dhukaasuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaa ganda waldaa qallinaa iddoo addaa malkaa waataa jedhamuun beekamutti guyyaa kaleessaa jechuun Gurraandhala 14/2026 dawoo Wobootii jechuun bosona uummanni loon keessatti tikfatuun lubbuu uummataa fi loonii bosona keessatti argaman tokkoof illee osoo hin yaadin kallattiilee maraan dhukaasa meeshaalee gurguddaa kanneen akka moortaraa, diishkaa fi kanneen biroo dabalatee dhukaasa walirraa hin cinne dhukaasa akka turan jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa addeessanitti hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti lubbuun namoota nagaa fi beeyladoota adda hin baane ta'uu himuun uummanni gandichaa lubbuu namoota bosonicha keessatti loon tiiksaniif yaaddoo guddaa keessa galanii jiraachuu ibsaniiru. Gochii loltoota bilchiginnaan raawwachaa jiran kana abdii kutannaa guddaa kan argisiisudha jechuun itti dabaluun ifoomsaniiru. Guyyaa irraa guyyatti badiin murni bilchiginnaa uummata irratti raawwachaa jiru kan yeroo kamuu caalaa hammaachuu gabaasni yeroo yeroon uummata irraa nu qaqqabaa jiru ragaadha. Abiy Ahmad lola keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti erga kufee kaasee lubbuu namootaa fi beeyladootaa mancaatii guddaa keessa jiraachuu ni beekama. Godina Wallaggaa bahaatti uummanni bal'aan sababa weerara humnoota finxaaleeyyii fannootiin qe'ee isaa irraa buqqaafamee haala hammaataa keessa jiraachuu miseensonni caffee himan. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Wallaggaa bahaatti uummanni bal'aan sababa weerara humnoota finxaaleeyyii fannootiin qe'ee isaa irraa buqqifamee haala hammaataa keessa jiraachuu miseensonni caffee himan. Miseensonni caffee yaa'ii caffee irratti yaada kennaniin uummanni qe'ee isaa dhabuu dubbatan.
aanaa kiramuutti uummanni guutuutti qe'ee isaa irraa buqqifamuu himaniiru. Aanota biroo kanneen akka Giddaa Ayyaanaa, Limmuu, Arqumbee, Angar, Guutee, Giddaa Sibuu Siree, Gudayyaa Biilaa bakka baay'eetti uummanni haleellaa humnoota finxaaleeyyiitiin irraa argaa jiraachuu dubbatan. Kana malees naannawa daangaa godina Kamaashiittis uummanni Oromoo qe'ee isaa irraa buqqifamee qe'een isaa dhaalamuu himanii jiru miseensonni caffee. Godina Lixa Shaggar aanaa Calleyaatti waraanni murna faashistii PP dargaggoo tokko ukkaamsuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Shaggar aanaa Caaliyyaa keessatti dargaggoon tokko humnoota waraana bilchiginnaatiin qabamuu isaa maddeen naannoo irraa dhagahameera. Taateen kun uummata keessatti yaaddoo fi sodaa dabaluun haala nageenyaa fi mirga namoomaa irratti gaafii kaasaa jira. Akka odeeffannoon argame ibsutti hojiin ukkaamsaa kun gurraandhala 12/2026 ganda Waaliyyee keessatti kan raawwatame ta'uu fi humnoonni bilchiginnaa yeroo sana gara naannichatti bobba'uun namoota irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaanii jiraattonni himaniiru. Namichi qabame maqaan isaa Balaa Ifaa kan jedhamu yoo ta'u, akka jiraattonni ibsanitti bilchiginnaadhaan garee hidhattootaa waliin wal qunnamtii qabda jedhamee dharaan qabamuu isaa ibsameera. Erga qabamee boodas namichi hidhatti dabarfamuu fi yeroo ammaa kana keessatti hiraarsaa keessa jiraachuu isaa ibsameera. Taateen akkanaa yeroo ammaa kana bakkeewwan garaagaraa keessatti irra deddeebiin rakkoo nageenyaa fi mirga namoomaa irratti xiyyeeffannoon akka dabalu taasisaa jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.